gale navi Kitu gale navi Kitu gale navi Isat kamana nagaan waaqayyoo amantoota ardii lafarra jirtan hunduma keessaniif haa ta'u. Nagaa koo kanatti aantee sagantaa guddaa magaalaa Buxee yookiin Alamxeenaatti waldaan keenya daan amantoota Yoboot Ifaaraa addunyaa konferensii afuraa guddaa sadaasa 12 amma 15 kan jechuun Kamisa Waaree booddeerraa kaasee Jimaata Qidaamee Dilbata guyyaa guutuu yommuu ta'u tajaajiltoonni achirratti argamanii isin tajaajilan ana ergamaa Zawuduu namarraa Paaster Hambaa Dabalaa faarfataa Sanbataa waltajjii Anda balanjira akkuma kanas hundeessaa waldichaa kan ta'an Raajii Balaa Hidojaa argamuudhaan nu tajaajilu. Waldaan kun iddoo isheen itti argamtu magaalaa Bootee yookiis Alamxeenaa jechuudha. Daandii guddicha gara Hawaasaa geessorraan Kebroon irraan gara Lixaatti daandii Koobilistoonii Boraabarrii Ofcoo Girmaa biratti argamna. konferensii kana irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo hin lallabama, faarfannaan hin faarfatama, funaaraadhaa fi waamichin ta'a biyya keenyaaf hin kadhatama. Naannoo isaa kan jirtan Qooqaarraa Abarsana dura kase Maqii fi Neebise burqaa yaase Mujoorraa Salphina na dura kase qulqulloonni hundi keessan akka argamtan isin afeerreerra. Gaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Naaf gidduu gale nyaattu mana koonan dhaalle